duraan dursatti namni keenya kas jiru kana numatu wal awwaala yoo namni isin dura awwaala yoo isin duutan illee wal duuba ani kama duuba jiru wal awwaala akkas ta'uuf namni asitti dhufuu qofaa miti nam faayidaa walii buusu ta'uu qabna faayidaa walii buusun salaatul janaazaa walirra salaatuu danda'uu qabna kana danda'uuf hojii manatti kun kana danda'uuf namni akkaataa salaatul janaazaa barachuu qabna hundi keenya rayyaan tolee sagantaa irra nuu kaaya jechuu qabna sagantaa waa'ee salaatul janaazaa baratuu qabna maaliif biyya keenyatti yoo namni ta'ee darasaa majlisa itti fidanii sun hin jiru asitti namni walitti wal awwaal walirra salaatunumaa kana waan ta'eef waa'ee salaatul janaazaa akka gaariitti baratuu qabna ammaaf gaa sun hojii booda yoo nuu taate har'aaf wanni godhuu qabnu dura takbiratul ihraamin jalqabnaa hin hidhanna salaata hidhanna jechaadha eega salaata hidhanne booda faatihaa qaraana eega faatihaa qaraane booda allahu akbar jenna allahu akbarii tana booda gajjachi waan hin jirreef du'aa'ii nama du'eef kadhatan araarama rabbitti araarama kadhannaaf yaa rabbi nama kanaaf dhiisi badii isaa jenna inni gaattii allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asma dakhala aga dhumati kana gaa namni hoggaa du'ee dhiira fi dubartiillee janaaza maqaan isaa waan ta'eef dubartiin godhaa fi dhiiran godhaan isin rakkisin namni beekanillee allahumma ighfir lahu warhamhu tanumaddeen tanumatu gartee sabattuudha eega tana fin'e booda allahu akbar jenna san booda gara dhumatti du'aa'ii gara garaa qara'uu dandeenya achi booda allahu akbar jennati salaata baafannaa jechaadha namni sun daddafaadha qabaa salaata irratti deemna barakallahu fiikum kana booda nam tokkollee gartee carraan qabnu maasha Allah ummanni keenya akkana biyya bultii tana awwaalaa jira rabbi haa araaramuu fi jannata rabbi haa qaraniisu amiin amiin asin irratti gaa dubbanni eega salaanni gartee geeffame booda waan amma dura deemurra hujii teenya geessineti waan silaa ibsa godhamuu qabu hundi keenya walii ibsa goone haasawa gara garaa maqaballeessi ummata keenya kaasii maqaballeessi gara garaa waan waliin dubbatu gara boodatti san waliin dubbatu malla ammaaf gaa wanni goonu waan isirratti xiyyeeffanna amma wanni isii fayyadu waan gara gara oofanii miti waan amma salaata kan isii fayyada waan ta'eef hundi keenya kanarratti haa qophoonu qalbii laaftuun qalbii rabbi namarraa fuudhuun araarama yaa kadhannuun jaa namni tokkos akka duubatti nurraa nafni amma yeroo teenya fixee jirraa salaata jalqabna barakallahu sabti afur godha achi waliin dinqina الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل اللهم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
آمين 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 يا رب زانا صلاة آمين آمين يا رب وياك كنا فرق قفاو يا رب تاس آمين كenya warra guyyaa kana kana qophaa'u yaa rabbi taas guyyaa bakka dhugaa jirraa waan dhugaa dubbatanii warra dhugaa dubbatu yaa rabbi nugut warra duniyaa tanatti kan jiraatu yaa rabbi taas warra gaafa illee gartee ragaa argatu gartee rabbi biraa gartanii milki argatu yaa rabbi taas كما اسمه الحمد لله رب العالمين يا عزيز كريم يا الله يا عزيز كريم يا الله قبل الكرام دلقا أمتك ما شاء الله بلجن كنا نقول كرتي رفني وبلتي تينا في الواء أول تسيفي صلاة جنازة جيسني لقد بتشوف جميع مسلمة ورمو بيا جرمن غلطة بودا كبا وجي بونسا وجتني وبلتي تينا كرتي كبجاران هبون سيس وبلتي ماتين جتودا أول تسيفي كنرتي أرجمتي أولا جرتي حواسني بيجي كناس جا رفنو تكين أكملي رفني أكملي قدني بريتي تناف كران كنون ديوان كرتي فيك كده بريتي تناف جنة وينا ربنا بريتي تنا warra jannatal firdoosaanu godhu jarabbiin jannataan isii haqananii isaa gammachiisu egaa ka dhugaa dubbachuuf jami'aa muslimaa oromoo biyya jarman akkasumas sheekotiin ustaazonni kennaa fi hawaasni kenna dargaggoon hundi biyya jarman keessa jiran galata guddaa qabanii obboleettii teennallee gaa rabbiin jannatal firdoosinaan nu qananiisu kun akkaratti geggeessaa jiran jechuudha obboleettiin. اللهم اغفر له وارحمه 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 اللهم ثبته بالقول الثابت أرجو أستاذك هنا ما شاء الله وروني كنو جماعة بيجا أوروبا بيجا جرماني سنوور غاراني سان كنيني كانت تي أبلتي تينا جيسا غوتشا في جرا ربي فولا إتاتولو ربي كيسو ماسا كنا كغارت نواسباتو ربي نغرتي أرمو في ورا جنة الفردوس سياق نيسو ربي نغرتي هذا ماتي آلي في روت نبا كسي بيكن هندا كسي تديات سايبوتن سي هندا ربي نغا صبري في ججبنا هانو كنو كنو مني كنا حواسني أورومو بيا جرمن وبلتي تينا بفكنان بكجرو دا أكنا ولد فيه أولا جرجت كذا ما شاء الله حواسني كنا اللي هقولته مني لقادو بتشوف كنو أداداسي كأرجتن كلا أكمل سبرو دتبدي بواجرتي شيء كأرجتن بيا أمريكا را وبلتي تينا أول أولف رفت كذا أداداسيتي كنا سبرو دتبدي لقادو بتشوف ريفتنا يرو لما أقول أكمل جبدي شيء أفولالتي كذا إيجاكا أجلا ومان قدني إيجاكا هندي كنا يجوا كران كنا سلما من ما قاف مدلة تدعى ربي نقرته أرارا مسا أقول في ربي نقرته هندي كنا صبري في ججبين نواكنو أكتجرات الملء أكتجرات من بينه يوم كدونو إيشت كدونو إن بينه جتشو كناف إن شاء الله بولتي تنا دعاء كدافي دعاء كدافي ربي نقرته أكا جنة الفردوس نسيك أنا نيسو ربي نقرته رحمة سا أكا قدوف ربي نركب القاتنا كسيسي ماتو قرته ربي نقرته كبا قبر كرالا فيسو ربي نقرته جنة الفردوس نكسيك أنا نيسو مش أيوم مسكين سبيجي قرانا منياتو والله باقي قلبي نجابه ونين نجابه أكمل يجونا إن شاء الله مومنت كلا مومنت بولتي نجا كنو أسيتي أول يجودا أول شيء كنو الدون كبريسي
as jechuudha kunoo obboleettii teenya asitti awwaaluuf deemna jechuudha. Maasha Allah. ما شاء الله وبلتي تنقى والله مسلمة أكو أرجتن هي كانت كنو قبرين مسلماتي أراد الناوي جدا بركو سجل جاتمي سجل لتي بركو ملا مفيد ميلم أمريكا تجي جدا كنو أكنتي وبلتي تنلي أولا جرا قبرين إتي أولم تو قبري مسلماتي قبري إسلاماتي أبولاين كنا مسلمة وجين أولا ما جرتي ما شاء الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. قبري تاريخ جدا. أكو مارجتن قبري إسلاماتي قبري مسلماتي أبولتسي إسلاما وجين أولا مت أبولتين تينا أكو مارجتن جتشورا. لا إله إلا الله 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 رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله ثبتها بقول الثابت اللهم ثبتها بقول الثابت اللهم ثبتها بقول الثابت اللهم قبريله كان اجچا لا اكو ارغيتن قبرين سي توالم تبولتين تينا قبري مسلماتي كاسينا سير ترغيتن علي ساديرو جدا ما شاء الله ربي غرتي جنة الفردوسين سيا كان نيسو اولالي سي جيران اكو مارغا جتن قبري مسلماتي كنو قبري سرغا جتن كو قبري اسلاماتي كنو قبري مسلماتي قبري اسلاماتي اولامتي بولتين تينا جنة الفردوسين سيا كان نيسو ربي جنة الفردوسين أبلتي تناقم تشيسو وقادو بتشوف حواسن كينا هندي كا صبري في جبنا وينا ما تيجي تيجي تشوفه كنا أولو تأسي أسرتي نقتني أولو مسلمة قبر إسلامت أول أبلتي تنا ما شاء الله هاجلت ومني جماعان إسلاما أورمو بيجا جرمن جماعة مسلم أوروبا بيجا جرمن أقالوا تمني هؤلاء فاتني حواسني كنا رقاد بتشوف وبولتي تنا أكاسي مالو تيجرتني في الرجال جيسنا جرا ربي جل تفردوس إنساك أنا نيسو ilmi namaani dhalatanii madabra kunoo qabriin isin argitan kun saara hajii jechuudha. Qabri haaraa ilmi namaa kaakuun dhalataa kun du'a sabrii fi jajjabina maatii fi aalii fi firoottaniif hawwina dhugaa dubbachuuf adaadaan isii akka malee miidhamtee jirti akka malee taatee jirti. Maal kun alluma duniyaa guututu rifatee akka malee rifannee akka malee onneen nu cabee qalbiin nu cabee geggeessaa obboleettii teennaa geggeessaa jirra. Obsa. Rabbi rahmatah godhu fi bulati teenya Rabbiin jalata firdoosin isii haqamaniisu alama duniyaa gubbarra jirtan mara Rabbiin ka sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu kasii beeytan kasii hin beeyne akka malee rifattan
hunda keessanuu jechuudha. Rabbiin imaana sabrii fi jajjabina guddaa isiniif haa kennu. Hawaasni keenya addunyaarra jirtan, hawaasni keenya kan musliimaa biyya Jarman keessa jirtan, kan amantaa biraas qabdan, kan gadditan, kan rifattan, kan akka malee onnee fi qalbiin isin cabee hunda Rabbiin sabrii jajjabinaa fi imaana isaa isiniif haa kennu. Obboleettii teennaa Hilwaa Isaa akkasitti har'a kunoo awwaalchisii biyya Jarmanitti magaalaa Reegansburg irratti geggeeffamee obboleettii teennaa kabajaadhaan awwaallannee jirra. Obboleettii teennaa awwaallannee Rabbiin gaa warroota sii awwaalanis Rabbiin zajaa keessan isin haa kafalu. Rabbiin gaa sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu isin jenna. Akkasii kun obboleettii teennaa awwaallee jirra. Awwaalchisi argitanii jirtanii qabri islaamatti awwaalantee olloota sii kan musliimaallee isin garsiisee jira. Akka tasaa jireenyi walitti isin fidee waliin jiraatanii sanni itti qabdanii illee jiraattan afwiinaa godhaa fi siif araarama kadhadhaa. Afoona lillah. Kanaaf hedduun isinirraa gammadee ilmaan kiyya Oromootii yanaa galatoomaa na ulfaadhaa jettee dhaamsa kan isiniin gahe. Sheekha adadaan tokko haboon taa'afi jettee. Habo namni mara barate amma loqoda mara barate. Dubiratti adaadhaa jechuudha. Adadaan haboo dubiratti Adadaan obbaleetti haadhaa jechuudha walumaa galatti. obboleettii Gama naan qori gama siin qori. Akkas. Habo. Itti walii gala. Kanaaf jammaa keenya kabiraa gaanu warra biyya tana waliin jiraatu mee sagalee. Nuti warra biyya tana waliin jiraatu har'a namni gadi kun hedduun fuula haarawa. Qabrii hedduudha hidhee Oromoo waan biraa walitti naasuudha. Waan faayidaa teenya guyyaa akkana walitti har'a fuula haarawa qaba. Gaafa du'a dhuftullee fuula haarawa bira gara. Akkana ta'uu qabu. Suma amma namni meeqatu ka hojii hin qabne ka yoona rafaa jiru jira. Irraan kaayan. Gaafa isallee akkatti rakkanna nama itti rakkatu hennu maaliif hin dubbanne waan isaan nuti. Yoo ka hojii birrii shanfaa baasee as dhufa san dhiisee amma isan galchu. Gaafa isaanu galchaarra dubbatuu qabna. Nu wal awwaaluu qabna dura dhaamsin isinii qabu Oromoo. Gaafa akka tasaa namni waa irraa qabu yoo jiraattanillee gamcoontu nama asitti haarawaa waan akkana ayyaannu nutti himaa isinii kafalla yookaan rabbi jecha dhiisa hagan. Kanaaf yoggaa namni du laal majlifni biraa katti finnu hin jiru sheeyni biraa katti finnu hin jiru numatti wal awwaalaa qabrii hundarratti wal taanee argamuu qabna. Kun dhaamsa tokko jiruuteetti awwaalcha kiyya awwaalchateetti waan keenya waan hin dubbanneef hin qabnu waan ofii keenya allaal barsi teetiin dubbataa jira gaafa baluun kun dee koottaa gaafa tiyya qofaa miti gaafa zakkiin illee isin maraa koottaa jechatti jira gaafa nondee koottaa jecha waan nun dhabsiisu hundi keenya irratti argamu gara nyaattan ni jiraata namni akkatti irra heddummaata kunumaa miti waan beekama garuu fuula haarawa qofa akkan garre fuula kallattii takkaa qofa akkan garre namu islaama waajiba nurra jira irratti hirmaatu kan dhaamsi lammadaa bicoo teenya duuti isii akka duutettuu duute awwaalle ka awwaalle immoo toofiqaan awwaal itti mari'atamet faamilii jirtuun mari'atamee akka warra lafatti awwaalle yaa jara keenya warri miidiyaa irraa gabbu'aa waan san waan quban qabeen seenina qabriin isra eeggatte fagoo seetee aboo sumunimmaan karaa tanaan argatte funyaan isnaa baatu. warri miidiyaa amma sooshaal miidiyaa irratti abbaan mucayyooti yerreeffannaa galchaadhaa isin wal quunnamtanii jirtanii abbaa fi haadhaa fi kanaa hundaa hojii arrantan ifa silaanuu gooti uummataaf illee. Waan ajaa'iba nuti koree qabna. Laalla waan awwaalcharratti gaafi bareeddu nuti koree qabna wanni kun waan nama tokko hin dalagamu miti. Koree teenya keessaa nama itti goonen namni lama dubbise abbaa kana. Waliin haasawan waan waliin dubbatan jarri keenya boodar isinii ibsi. An kallattii nama wal dubbisee miti. An faamilii taanini wal dubbisee jira. Haala kanaan itti walii galaan waan hubannerra waan danda'amurra irratti yaannee waan kana goone warri miidiyaaleen kana irratti nu deebisa. Wanni dalagamu waan lafati jara keenya namni har'a qofan awwaal. Kanaaf rabbii keessan sodaadhaa guyyaa akkanaa sodaadhaa waan gartaniin dabarsinaa waan gootan kana irraa gaafatamtan
كان نسيني أبو رميداتين قد بأوان خيري دلقا يو دبدن هركا مرتا في الراتا غاري دبتيون دلقين دبين هركا دوين أوان براتيف هكذا ما جنة ورسان اللي أمو تنو دبرسوك أبدن تراتنا نغان أول لقبر إسلام الرد الرسالة النبي فنقاتين أول وان إسلام الرد إيقامو هند أرقمت أولمت هذا دبرسو برباد كوني كان وانا تشير رافع رموتي أكا بيتنا اللي تمكان نباتي أكا رمال اللي تمكان نباتي وانا كنا واني في دين الرافقاتو ما وانا كان الرجل ورمان دلائي ججل تبيتنا نما أرارسو نمي والدب أرارو ما قبل والدب أدومان ديمو قبل ما التلبونا ما انقاي لا نمي وليتا ولين جرات والدب أدان ديم جرون أكا كونتراتات كناف واني لبوتنا نما جيسن جرو جيل كان أتشياس اللي نجر جركين مال تلبو أجازو ترموف مال فرّي بدانا مفقود ما بجرو إساقوتونا مباليس دين الرافقاتو غير دين هادبنو غربي كينيا هادبنو جرينا حياتا كينيا كيساتي تربي الرافقاتو توانا كنان مد حالي أكنا كون أمتا كينيا نمال أمتا إسلامتي نمال وانا كنا كرانو تدهون قب نما قلتو في قبدو في كيسا قمن يو وهرتي والدبا نما رارسو قمن هايونو كيسا جرا شيكا قمن كيسي قمنا كرمت واني نمي ولا جيسو تقولين انجراتو والدبيني أرقما والدبي كرانا قاتينا فرنو أكي كرام فكني كن حالي بدانا كنا أكنو تندبن انتلتي إسلاما انتلتي أرمو قربان إسلاما قربان أرمو كبيتنا جرتو فكاين أكنا أكن دلين وان كنا أكن قوس كنا واني والصدا ولين والصدا كسنا ككنانتان ها سوا كنا كيسا بانو ها سوا براتي هادبنو قام ربي كينيا هادبنو نسرنجا تام سنة مهدو قبا هندي كيسان واي أول كسرتين أول لمالي قاوان هندين كيفمني هرماننا غرغرات التيرتان دفعا نوغا جيسا قام إدوغالت قام كوريوان كانت كايم تتنو في داي سننجنا أول تمجو تينيا كرانا قاتين قبري سلي أكاي أمانتين هياموتي نيو جنة وان تهوك أبو مراهن قونا akka biyya tanatti waan kana godhuuf ammoo dandeettii qabna watakka waan bira sodaa waan kanarraan qabnu firmaa wajjin dalannu qabna fuuldurallee akka waan awwaalcharratti akka haarootti wanni wal barsiifne jirtu biyya akka biyya tanatti dhufanii awwaaluun hedduu isinii galaa deem adadaan hedduu isinii galaa deem akkuma akkanaan deemanii nama awwaaluu hin dandeenye akkuma akkanaan deemanii nama galchuu hin dandeenye hubadha kallattii takka qofa qabadha yookaan karaa biraarraan baafatuu dandeessa rakkoon hin jiru nu malee dachiin hin bari'inii hin qabnu garuu kallattiin itti deemamu warra biyya tanaa warra bishtaatungi warra hayyama awwaalchaa qabu qofa akka ta'e isinii mala asiin ambaasirra maal godhuun hin dandamu watakka hin dandamu warra kana malee biyya teenyattuu jara keenya sarto ballaan warri ammaalaa sunuu barra bakki inni jirutti waa buusuu hin danda'ani akkanami qonqoo isaati warri kun gibira kafalee dalaga hujii isaa tana keessa seennee gar tokkolleen huma godhuu hin danda'u kana hubadhaa harka achi namtichillee irree humee jira harka achi no son seenne kallattimaan warra kana bira warra firmaa warra awwaalu bira firmaa bira baafatuu dandeessan waan bira godhuu dandeessan kun rakkoo miti garuu akka karaan bannen isin qajeelcha angara kiyyaan hagarman dubbadhaa horaanaa bulaa galatooma akka ummata biyya tanalletti gartee as dhuftanii reeffa kana nurra awwaaluuf hundi keessanuu galatooma warri haftanilleen ta dhuftuuf itti yaadaa numata wal awwaala guyyaa awwaalcharratti dalagaa dhaabatuu qabdi fuuldura himna torbee takka dura himaa turre du'aa gad jirtu abbaayyo itti yaada guyyaa isa waan kara ta'e dalaga irraa firii fudhatuu danda'a kanaaf haa wal awwaallu irratti nu argamaan isiniin ja'a ulfaadhaa galatooma zakkaamni bakka bu'ummaadha waan kana awwaale kama akka ta'e ibsaati namni hundillee bakka kanatti akka itti hirmaachuu danda'u laal wanni kun waan gabaabdu nuti firma awwal qunnamna akka jam'aa keenyatti akka jam'aa tokkummaa musliima oromoo jarmanitti 2015 irraa warra kana waliin waan kana maamilummaa jalqabne karaa ummata kanattiin awwaalle ammallee namni tokko waan bakka bu'uu hin dandeenyeef maqaa jam'atiin awwaalle kan gaa waan qabatama ta'e waan waliin farramnee jara waliin goon isin garsiisuu hin danda'a kanumaaf gaa kuni waan hedduu rabbi waa tursiisu waan keessanii firmaan kun naannawaa kana qofamoo jarmanii bakkamattamitti yoo ta'e hunda hin deeman asii miti filaan ditteema tokko awwaalchifne baay'ee teenyaaf sheekotiif dhiifna jira assalaamu alaikum tartaka waan hin dabarsuu barbaadu jiranis hawaasni biyya keessaa wal cinqaa jira
warrakkisaa jira maaliif abbaan yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan jee ture eegas booda immoo horee wajji haasoytee jira amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuuranii qaama qullaa as baasanii ilmooti yerra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti sii galee miti abbaan rakkatee akkas jechuu mala kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada waa'ee awwaalchaas keessaatiin waa'ee biyyaa waan ajaa'ibas waan akka jila akkasuma nyatin isni kenne rakkoon qabu la wadde gootan do akka jamaa islaam allatti targeetta bara waan biraa qabsa siyaasa biratti miti kalimatu la ilaha illallah muhammad rasulullah mashallah kana dhumateessan bakka jam'allee akkasuma nu hirmaadha jammaa moo miilan deemtanii dhufu battan jilbeeffatanii akka dhuftan dirqama qabdanii kanaaf gaawwan hedduu wal kadhannu jirtu wal hedduu walitti dhaammatu qofa hundi keessan waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti nu fidu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenya fu tokko hundi keessan waan amantii ta'u jannulletti nu waliin dhaabadhaa jenna ulfaadhaa na galatooma hedduu ulfaadhaa assalaamu alaykum asirratti isin hundinuu galatooma ulfaadhaa obboleettii teenya nu wajjin hirmaattanii dhuftanii nu wajjin awwaaluudhaaf Oromoon Jarmanii jirtan tokkummaa keessaniin osoo kana san hin jehin dhuftanii nu wajji hirmaattanii obboleettii teenya nu wajji gaggeessitaniif hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa waan kanarratti ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa irratti abbaan osoo biyya inni jiru isin maaliif diddaniidha abbaa wajji wal quba qabna maatii isaanii guutuudhaan wal quba qabna maatiin kun xiqqashoo rakkoo faca'insaa qaba wal biran jiru takka takkatti dubbisnaa jechuudha haati bakka biraa jirti ilmoon bakka biraa jirti abbaan bakka biraa jira addaan faca'aadha isaan kana ammoo yaada isaanii hundaa'u dubbifnee wal simachiifnee jidduu tanatti micaan akka hin rakkanneef asitti awwaalcha akka hin dhabneef yaadni burjaajeensi akka nu jidduutti uumamee micaan tun nu jidduutti hin gubanne biyya tanatti dafnee waan kana jala deemnee jechuudha. Kana abbaa dubbiseetiin jiraanaat dubbisee abbaan ati awwaalladhuu naan jee imaanaa naa kannee jechuudha. Awwaalladhuu achitti awwaalladhuu sabbarii naan jee anilleen sabbarsiisee abbaa haadhallee akkasumatti bilbilee fi haatilleen achumatti na awwaalii jettee obboleettiidhaan dubbisee obboleettiin achi na awwaalii jettee akkasumatti ilma haboo qabdii kanaa garraa isaas dubbisee achumatti na awwaalii jee obboleessa abbaatu jira obboleessa abbaa baadiyyaa keessa waan jiruuf bilbiliin dhaqqabu ilma isaatiin harkadhee ilmi isaatis achumatti na awwaalii jee akkasumatti ilmaan habootu jira durbi ilmaan durbaa jechuudha innis nama guddaadha isaas niin dubbisee achumatti nu awwaalii dandeeyti nuti Addis Ababaa dhufne fudhachuu dandeenyuun hin qabnu kanaafuu nu awwaalaati ammoo waan haboon illeen awwaalchaaf dhuftee Ameerikarraa as dhuftee asirratti argamtee haboon tun ammoo haqaan itti qabaa dhaluu baadhus niin guddisee waggaa dheeraadhaan itti laffe'ee kan jiru ijaan arkuudhaan qaba ijaan arkeetiin sabbaraa kan jiru isinis dhuftee isiidhaas ni keessummachiifne obboleettii teenya akkanatti arraan tana awwaalcha kana gaggeessine alhamdulillahi rabbil alamin rakkoon takkalleen hin jirtu imaanaa fi sabri rabbi isaaniif isaa kan numaatii kana hundaa'u akkasumatti isiidhaafis rabbi rammataa haa godhu ammoo abbaan waan inni achii jee jala feesbuuka jala ta'anii bobooyuun faayidaa hin qabu kabooyaniif ammoo micaadha isiidha tan duute isiidhaaf rahmata kadhachuudha yoo danda'ame namni ammoo waan kana keessa quban qabne akkanumas seenee waa haasa'uun kana gaa rabbiitu beekaa ni fudhata haqasa yaa duulaa keenya asirratti mee ammallee ammas gaafii takkaan qaba gaafiin ammalal waan takka taaftee jire beekta obboleessi keenya kun mucayyoo tan akkaataa itti ajjeese dubartii laalaa miti dubartoota keessaa namni mucaa tana laalee jiru qabrii isaatiif dhababee taana muutu jechuudha obboleessi keenya hidhaa jira akkaataa rabbii waan kana murteesseef rabbi qofaa beeka kanaaf akkaataa mucaan sun itti duutellee isaan arkanii jiranii kanaaf ummata gartee waan kana hordofee biyya hundaa hordofaa jiran beekta kanaafuu haqa rabbiisan isaanilleen arraan tana ragaasan waan arkansan qaama guutuu laalanii jira kun akkana godhe jechaa jira jechuudha kanaafuu ummataaf akka
namni arke dhiifama wajjin akka nu ibsaniin barbaada rabbi wajjin. Obboleeyyan kiyya asirratti yaadni inni dubbate kanaan isinii himuu danda'a. Intala dubartiitu du'ee intala dubartii ammoo dhiirti ilaaluun hin jirtu. Shari'aan teenya nuuf hin hayyamtu. Dubartiitu ilaalaa waan kana deebisuudhaaf yoo dubartiin deebiste malee nuti kanaaf galatooma ulfaadhaa obboleeyyan kiyya isin hundinuu akkana nu wajji hirmaattanii wal awwaaluun as keessatti yeroo hunda wanta nutti haa ta'u amala nutti haa ta'u aadaa haa godhannu danta dhabaadhaan wal dhiisuun ammoo ilmaan jalaa qabna ilmaan guddifachaa jirra asitti nuti ammoo dudulloomnee hawaasni keenya kan lafaa ol dhalatu waan nurraa barachuudha qaba akkaataa itti wal awwaalan karaa banuudha qabnaaf jechuudha yoo nuti waliigalle ilmaan keenyallee waliigalanii waliigalleeti wal awwaalla wal sabbarsiisna du'aa'illee waliigoona assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Jaalawwan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Yaada gabaabaa gartee obboleeyyan kiyyan haasawanii jiranii yaada gabaabaa fi waliigalaatiin dhaamsa isinii dabarsa. Yaada gabaabaa fi waliigalaatiin dhaamsa isinii dabarsa. Obboleeyyan kiyya duuti tun arra nu Hararge galte. Nu Hararge galte ilmaan Hararge galte. Miciyyoon ammoo ta Oromooti. Oromoo hunda waliin qabna. Kana waan ta'eef Rabbi duraan dursee Rabbi rahmata haa godhuuf obboleettii teenyaaf aalii isii hunda Rabbi haa sabbarsiisu. Itti aansuudhaan ilmaan Oromoo biyya kana jirtan jechuudha. Hundi keessanuu waldaan Oromoo, afooshaan Oromoo, qindeessitoonni Oromoo biyya kana jirtan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa du'a tana nu wajjin qooddattanii qabeenyaanis ta'ee yaadaanis ta'ee qabeenyaanis akkasumas fagoorraa dhuftanii dhiyoorraayis dhufe jechuudha. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo ka kiristaanaas ta'e ka musliimaas ta'e dhiiraas ta'e dubartootaas ta'e xiqqaas ta'es guddaas ta'e hundi keessanuu du'a akka malee nutti dhufte kana bakka maletti nutti dhufte kana jechuudha. Gadda kana nu wajjin qooddattanii waan jirtaniif nu wajjin waan awwaaltaniif hundi keessanuu ulfaadhaan isiniin jaa. Kanumatti aansuudhaan ammoo biyya Jarmanii kana keessatti yookiin akkuma waliigalaatti jechuudha. Afooshaa yookaan waldaa amantii islaamaa qabna jechuudha. Kun hundinuu akka qoodinsaaf hin taane jechuudha. Afooshaanis akka qoodinsaaf hin taane, waldayniinis akka qoodinsaaf hin taane. Shari'aa qabna, aadaa qabna, heera qabna, seera qabna. Qaamni waliigalaa waliin nama qabu jiraachuu qabu yookaan ilma namaan lafatti hafa. Yoo naannootti yoo bifa naannootiin akkan deebine jechuudha. Afooshaan jaaramte bifa naannootiin akkan deemne. Waldayni jaaramte bifa naannootiin akkan deemne. Akka waliigalaatti ilmaan Oromoo biyya kana jiranitti jechuudha. Du'a waliin qabna, waa hunda waliin qabna, waliin qooddannee waliin deemuu qabna malee yookaan ani nama naannoo wanti isa afooshaan isaas keessa hin jiraanne jiraata jechuudha. Nama kutaa inni irraa dhufe keessa innummaan qofti hin jiraatu jira. Kanaan namni addaa mirgisaallee dhiibama dimoralaayis ta'a. Kana waan ta'eef afooshaanis akka jirutti haa jiraatu, waldayniinis akka jirutti haa jiraatu. Wanti nu hagganu silaa'u amantii teenyaan hoogganamna irra jaalatte jechuun namuu amantii qaba. Kana waan ta'eef hundi keenyaahu yeroo du'aa waliin qabna, yeroo gaddaatis waliin qabna, yeroo gammachuutis waliin qabna. Wal qoqqooduu dhiifnee jechuudha. Tokko taanee waliin yoo deemne, du'aa keenya yoo waliin awwaallanne, jiraa keenya yoo rakkoo dhufte yoo bira dhaabbanne, nu hundinuu qajeellotti jechuun gurri keenyaas yookiin maqaan keenyaas yookiin uummata Oromootis rakkataa keenyaas hunda gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkuma waliigalaatti adeemsi awwaalchaatis habiyya biyyaatis garaagara ta'uu danda'a. Haalaa as keessaa beekuu hin danda'u jechuudha. As keessaa warruma as keessaa beeka. Warruma qindeessitoota as keessaa beeka. Sheekotuma as keessaa beeka jechuudha. Isaanumaatu gaggeessa. Haala jiru waliin haasawanii waliin mari'atanii godhuudha malee yaadaan wal burjaajeessuun hin barbaachisu. Obboleettii teenya wajjin awwaaltanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Wanti hin jiru kana ol. Boruus arra beeyna malee boru hin beeynu kana waan ta'eef ilmaan Oromoo biyya Jarman jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa. Nu Harargee nu goositanii ulfaadhaa. Galatoon shukran. Meegaa keessummoota gal yaada dabarfachuu qaban aboon isii gaa haasa'uu hin dandeetti? Jechuun magaalaa akka isin wanti yaada dabarfadhu ati yaada dabarfadhu chigirina rakkoon qabu yaada dabarfadhu waan jiru jechuudha hawaasaaf maal dhaamtaa waa'ee du'a obboleettii teennaa tanarratti miira sitti dhaga'amne
Yaa sa'aadii gaarra obboleettii keenya gaggeessine akka hawaasa community Oromoo biyya Jarmaniitti dirqama nurra jiru yeroo wanni akkasii dhalatu tokkoffaa nama nurraa du'e sana akka amantii akka aadaa keenyaatti gaggeeffachuudhaaf kana dirqamni keenya ni tokkoffaa ni lammaffaa namni san jidduutti miidhame yoo jiraate fakkeenyaaf akka ilma taajuu sana hordofnee waan gargaarsa barbaachisaa ta'e gochuudha akkuma agarte egaa hundinuu harka wal qabate har'a haala baay'ee hunda keenyaaf waan gaarii maqaa gaarii kennisiisuu danda'uun obboleettii keenya gaggeeffanneerra sanii fi angama kootii hedduu gammadeera hadda. Galatoomii abduu kiyya shukran galatoomii. Meesh Arab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa ka isinis ustaaza kenna dhugaa dubbachuu gadda guddattu nuti dhagaame qalbii fi onneen nu cabe. hawaasa Oromoo addunyaarra jiraniif mee du'a obboleettii teenaa tana wal qabatee moonna itti dhaamtu dhaamsi yoo jira. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleen keenya kan hawaasni Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu har'a gaa obboleettii teenaa janaazaa gaggeessinee amma deemna. قابلت ترى درا شهيد دا حمدو سي خيري سي ولن بطل دير تكلين جرتو ولن بيلو غروسي شهيد دا غرفون ترى إن شاء الله قاعد لقى خيري سي في سيدا في ربي تكشوفات ولد تبع عبد الحكيم وان بين الران وان بتشود دير تكلين جرتو عن ده سي أما جنة ربي كربي جنة كنوف جنة كنا في أحلافي وبليان فرا مدايو ربي نكا ربي جتبين كنوف أوينا اتعاص الآن دوتي قا سنة أنبيوتاتي الدنيا تنرد قا الرجال نما إرقام رب عليه الصلاة والسلام وان تاني إسانو غر دار آخرات يماني قا وبلتي نمو إرقام رب الجالتو مالف سيز غر دار آخرات يوديمتي كن سنة أنبيوتا وان تيف إرقانا سنة نبي قبتي غر فوق بني بلتوكا إسا في دلقا ساتي في رب دولي تخوان تيف وننو ورو دندنو دعاي ورو في أكرب بشي ور جنتا أكرب ورو أحلافي رحمة في رسي مدافو أكرب عبدي جبنا كنوف أونا بالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا قلتوا ما سنجلا. أواس لكينيا الدنيا ترجمتن أبولتينا هندي كنا ولين دمنه ربين كا صبري في ججبنا إيمانا ماتي علي في روتن وروت إسي بيتن هندا ربي صبري في ججبنا نوفاكنو إسي داف أمو ربين قرتي جنة الفردوسين إسي أكان نسو ربين قرتي رحمة سا كان دان كم نكدان كان كم نرحمة سا بلا سنين إسي هاسمتو ربين